Ayyuu baga gammadde. Baga gammadde. Baga gammadde ayyuu. Ayyuu baga gammadde. Garaan kee daadhii haa dhugu. Garaan kee bishaan haa dhugu. Kuno diigamaniiru. Kuno Seydoonis hospitaala galeera. Kuno Sumayyaanis meeshaa gurgurattee meeshaa ishee fe'attee mana duwwaa gootee gara Saawudiitti saafarteetta. Baga gammadde. Baguma gammadde. Har'a waan si faarsu tokko hin jiru jechuudha. Waan si faarsu tokko hin jiru. Kayyoon na faarsu dhuftee hin jedhin. Mudhii qabadheetanii gadi sitti gingishu. Ituu anarra ta'es kanumaa jechuudha. Kanaan duruyyuu sodaadheera. Durumayyuu sodaadheera. Abbaa ijoollee isin saayidii isin ilaaltan kan biraati ani Angiliyaan ilaaluun kan biraati jechuudha. Isini waan isin ilaaltanii ayyuu jettan kan biraati. Ani garuu isas nan laala ta'uyyuu dura ta'e haadha ijoolleeti. Dura waan ta'e waan godhamu jira. Dhiiga wal kiyaa fuudhuu hin danda'ama. Dhiiga wal maki. Wal kiyaa fuudhuu hin danda'ama natti himaa hin danda'amu. Ijoolleen dhalattee isa deemti. Ijoolleen isini warri komantii barreessitan Angilii kanaan ilaalaa turtan. Bakka akkana ture saayitiin keessan kan isin ilaalaa turtan isa kanaan ayyuu jechaa turtanii jechuudha. Ani garuu durumayyuu baalaansii godheen haasaa ture. Baala maaliifi keetii maal jedhama? Keetii qabi mucaa konaa qabi kan jedhamu tokko jira. Akka mucaa keetti mucaa konaa qabi jechuudha. Akka mucaa keetti mucaa konaa qabi jechuudha. Ani wantichitu garagalee gara koo dhufe an akkamiin ta'a jedhee haasa'an ture. Akkamiin taa'ee sodaan qabu ibsachaan ture. Yeroo mushurrummaati yeroo sargiiti kaasee itoo ana ta'e akkamiin godha jechaan ture. Itoo anarra ga'e akkamiin godha jechaan ture. Eengadduma kanafaa viidiyoo sodaa tokko hojjedheen ture ani. Jaarsa namaa hidhee. Amma kunoo ilil jedha ililchaa kunoo ililchaa warri kana keessa galtanii hojjechaa ture. Baga gammaddan wabiinis taanaan baga gammadde jalqabayyuu haa jedhee kan kana fide sidhaatis baga gammadde atis gammadi am atis hundi keessan warri achi keessa ajjaakkaraa turtan baga gammaddan kunoo jireenya namaa asii gadee boolla kee buustanii irraan gadee deemsistaniitu jireenya namaa jireenya bareedee jiraatu jireenya sakan jedhee jiraatu. Gaa'ila bareeda haadha manaa abbaa manaa kunoo sababiin awwaannisaa jabanaa galaafateedha. Kun hunduu sababii keessani malee Sa'idoon guyyaa tokko jaallatee fedhee waan raawwate tokko hin qabu. Fedhii isaatiin jaalala isaatiin barbaadee mallatteessee anatu jaallate jedhee boo'ee guyyaa tokko waan dalage tokkollee hin qabu. Kun garuu sababii isin itti fiddan dubbii isin itti fiddan ba'aasin irra keessantu ijoollee isaa arguu dhawusiisee haadha manaasaa macarrashaa hospitaala gale jechuudha. Feentii naqqalee macarrashaa irratti hospitaala galee jira. Congratulation. Of eeggannoon barbaachisa kana booda jechuudha. Waan gootanitti jechuudha. Ayyuus taanaan Sa'idoon kana booda akka kana ta'ee ka'ee waan si dhufu waan si faana jiraatu sitti hin fakkaatintis gaduma teessa kana booda jechuudha. Sa'idoon sabab minkee sirraa kan ka'e kun hunduu jireenyi gaa'illi waggaa 10 yeroo darbe dhageessaniitti waggaa 10 ture. Gaa'illi keenya waggaa 10 dura cidha guddaa hin godhanne waan haaflaa wayiitiin wal fuune waan akka haaflaatiin nikaa godhanne wal fuune booda garuu anniversariin jiramti silaa bara kana waggaa 10 kana ijoollee isaanii lamaan qabatanii cidha qopheeffachuuf bakka biyya namaa keessa ture yeroo sana mallaqa dhabuu dhiisuu danda'u waan ittiin cidha qopheessan dhabuu dhiisuu danda'u haalli mijachuu fi dhiisuu danda'a. Amma garuu alhamdulillah horataniiru qabeenyas horataniiru maallaqa qabu sargii ajaa'iba Yaman keessatti qopheessanii anniversariidhaan sargii qopheeffachuu danda'u ture. Silaa waggaa 10 kana keessatti sargii qopheeffanna ture jette Sumayyaan lal hawwishii lal qat gootanii kuttan. Ana faana iyyuu godhatiin malee garuu Sa'idoon sargii godhateera jette. Sa'idoon sargii hawwe sargii barbaade argateera jette. Isheenoo hin qacca'amte jechuudha. Hin nyaatamte. Kana jechuudha. Kana hundumaa gubdanii akkanatti gaa'ila waggaa 10
jireenya waggaa 10 tasgabbiidhaan nagaadhaan viidiyoo isaanii argitaniitu yeroo isheen deessu sarpiraayizii akkamii akka qophaa'uuf argitaniitu jaalala isaanii argitaniitu hojii isaanii hunda argitaniitu ijoollee kana lama Saidoo Sumayyaa jechuudha akkanatti bittin gootanii maal jedhan sin abaara ani maal jedhan sin abaara wanti guutuun mana kootti galeen akkamiin taarra dhaabbadheen odeessa sinittiin fakkaata hun jedhe dhugaa waaqa cillit godhan qoricha fa'aa dhuga malee hin qalladdu sin hundee duratti illee jechuudha yeroo waan akkasii namarra ga'u jaalallee minaamin yoo akkas ta'e waan guddaa namarra ga'e namni biyya Arabaafatti baqata biyya Arabaafatti xarrag jedhee baqata hundumaan isaan magaruu biyya Arabaa dhaquu hin danda'u never zealous dhaquu hin danda'u jedhe kan akka durii sana intini gadeedhee ol jedhee maal jedhe sana gaffa'uu hin danda'u bakka dadhabeen jira duras humna koo achitti amma tokko nyaatameera ergi as dhufee immoo lama daheera dugdiyyuu na dhukkuba sabaranaafaa immoo hin ciisne iyyuu ta'an waa ciisuu jedhamu tasa hin ciisne na ciibsuu dide maal akka ta'e hin beeku namni immoo dubartii immoo yoo ciistee sirriitti amma 40 yoo ciistee waldhaanamte dugdi ishee sirriitti fayyaa qaxxee ta'a. Anammoo gadi xinnoo ishee dhugaan siniin jedha dhugaa waaqa gadi xinnoo ishee daqiiquma 5 gadeedhe akkas hojii hojjedhe ol yeroo jedhu giddee akkas suuta'een ol jedhu dugdi na dhukkuba. Kanaaf amma tu waan akkasina rageelee baquma fakkeessee jechuudha baquma fakkeessee biyya Arabaa dhaquu hin danda'u dhaqee hojjechuu hin danda'u jechuudha kanaafuu keetii qabi mucaa koo naa qabi kan hin jedhe kanaaf anam ofii muggutaa hin jira ofii muggutaa warri gaa'ila namaa gaa'ila osoo namni qabu ijoollee osoo namni qabu itti galtanii jireenya bareedaa jireenya ijaaramte diigdan please ilal kanarratti ilaala siniifis siniin tolu siniifis nagaan ta'u siniifis gammachuun ta'u siniifis tasgabbii hin ta'u amma Saidoon min sabab keedhe lammata usin argu jedhan bilookii godhee lafa ta'a kana caalachuudha ijoollee isaa lamaan dhabeemu haadha manaa isaa dhabeemu maal ijaa gooteefi ayyuu maal ijaa dabalteefi kan sababiin hammi kun ma'aatiin isarra taa'e nagaadhaan biyya isaa nama dhufee ba'aan kun hundi isarra taa'e jechuudha kanaafuu ani waanuma jedhuun dhabe mataan koo na dawwale bakka mataan koo hinuma baxabbaxame mataan koo baay'ee na baxabbaxame jechuudha atoo anarras ga'ani maal akkan godhuun beeku jechuudha kanaafuu koon gara amma sirra deebi'ee siniin jedheera baga gammadanii si warri akkas gootanii Saidoo garuu rabbiin nagaan achi si baasu nagaa keetti si deebisu Sumayyaas rabbii qalbii ishiitti deebisee iddoo jirtu ijoollee kee si agarsiistee dhuftee deebite jireenyi keessan ijaaramu rabbi si naa gargaaru wantichi garuu waan nama dubbachiisu miti.